Odu'ammee Israa'el murteessite guutummaan guutuutti Gaazaa marsitee ba'uuf galashee eegaa kan jirtu Israa'el amma immoo murtii hin eegamne dabarsite. Israa'el waraana eeggataa gara Gaazaatti ajajjee jirti. Dubbiin Gaazaa weeraruu hatattamaan akka raawwatamu Israa'el murteessiteetti. Halkanidaas waraana eeggataa 60,000 gara Gaazaatti ajajjeetti. Lammiileen Israa'el miliyoona 11 ta'an hunduu leenjii waraanaa kan qaban ta'uu irraa kan ka'e sa'aatii barbaadamutti gara ramaddiitti waamamu. Ammas waraana ishee 180,080 ta'anitti dabaluudhaan humna eeggataa 60,000 Gaazaa akka seenan ajajjee jirti Israa'el. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gocha kana mormeera. Biyyoonni Arabaa naannoo baha giddu galeessaa keessa jiran ammoo ibsaa hatattamaa baasaniin tarkaanfii kana mormanii jiru. Chaayinaa fi Raashiyaa dabalatee biyyoonni akka Turkii, Gibxii, Saawud Arabiyaa, Libaanos fa'aa guutummaan guutuutti wayita morman dichatti tarkaanfiin Israa'el waraana addunyaa sadaffaa dhala jechuunis akeekkachiisaniiru. Mana qulqullummaa Salamoon sadaffaa ijaarsisaa kan jirtu Israa'el aarsaa dhiigaa baraka kumoofaa keessa lubni dhiyeessuun Waaqayyoof dhiyeessuu fi sagaduutti deebi'aa jirti. Masiicha sobaa as baasuufis tattaafataa jirti. Ofii Israa'el Gaazaa to'achuuf murtiin fudhattee maal ummanni Gaazaa miliyoona 2 ta'anoo eessa dhaquu hidhattoonni Hamaas eessa jiru bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatti yeroo darbinu godina Baaleetti yakki suukkanneessaan haadha ijoollee irratti raawwatame. Harmeen yakki gudeeddii irratti raawwatame kun gaa'elli isaanii diigamee jira. Haati gareedhaan gudeedaman kun jireenyi isaanii qisaasa'uu fi miidhamuu bira darbee gaa'elli bultiin isaanis jala diigamee jira. kan jirtan li takaba kibba sagantaa kana kallattiin ilaalaa kan jirtan lafa jirtanitti humna dhiiga Yesuusin ajajeera. Fayya! 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 Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Akkasumas like share godhaa sa'aatii kana gootanii kaasee odeeffannoowwan karaa miidiyaa keenya gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Waraanni Israa'el guutummaatti magaalaa Gaazaa haleeluun to'achuuf karoora qabatee raawwachuun dura humna eeggataa hanga 60,000 ta'uuf waamicha taasise. Hoogganni waraanaa tokko humni eeggataa waamichi godhamuuf fulbaana kana akka dhiyaatu kanneen duula karoorfamee bobbaafaman ammoo warra waraana idilee akka ta'an himamee jira. Waraanni biyyattii ammayyuu karoora qabameef qophii gochuuf naannolee Zeetuunii fi Jabaaliyaa jedhaman keessatti socho'aa akka jiranis dabaluudhaan ibseera. Ministeerri ittisaa biyyattii Israa'el Kaatiz Qibxataa dheengaddaa waa'ee karoora kanaa kan mirkaneessan yoo ta'u karoorichi dhuma torbee kanaatti kaabinee biyyattiif ni dhiyaata jedhameera. Karoora kanaan wal qabatee Filisteemonni 100,000 lakkaa'aman magaalaa Gaazaa gadhiisanii akka ba'an akka ajajamanii fi daannoowwan kibba Gaazaatti argamutti akka gudaananis ni godhama jedheera. Michuuwwan Israa'el hedduun karoora kana mormaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi dhaabbileen miti mootummaa biroon ammoo haleellaan lafoo marsaa biraan buqqaatii dabalataa hamaa ta'e uumuu waraanni eegalee yoota 22 boodas dhiibbaa namoomaa balaafamaa uumaa jedhaniiru. Mootummaan Israa'el haleellaa haaraa guutummaa ulaa Gaazaatti banuuf akka jiru kan beeksise mariin kallattii Hamaas waliin dhukaasa dhaabuu fi namoota butaman gadhiisuu irratti gaggeeffamaa ture ji'a darbee fashalaa'uu isaatiin booda. Jaarsoliin araara buusuuf naannichatti socho'an haleellaan Israa'el karoorsite kun eegaluun dura walii galteen tokko akka ga'amu tattaaffii cimsanii jiru. Guyyoota 60 dhufaniif dhukaasi dhaabbatee namoota butamanii jiran 50 keessaa walakkaan akka gadhiifaman karoora haaraa dhiyeessanii jiru. Karoora kana akka fudhatu Hamaas wiixata darbe beekseera.
Israa'el garuu hanga ammaa ifatti deebiin kennitee hin jiru. Haa ta'u malee aangaa'ota biyyattii irraa yaadni qibxata dhaga'ame garuu biyyattiin waliigaltee guutuu yoo ta'e malee yaada amma dhiyaatee akka hin fudhannee fi namoota butamanii jiran marti akka gadhiifaman ejjennoo qabaachuu isheeti. Ammatti namoota butaman harka Hamaas jiran keessaa 20 qofaatu lubbuun jira jedhamees amanama. Humni ittisaa Israa'el ibsa baaseen waamichi humna eeggataa hanga 60,000 ta'aniif dhiyaate kan labsame roobii kaleessaati. Dabalataan humnoota eeggataa 20,000 ammaan dura waamichi godhamee fi kaampii turaniif yeroon turtii isaanii akka dheeratu taasifameera. Qondaalli waraanaa Israa'el tokko ajajoonni waraanaa karooraa dhawaataa fi xiyyeeffannoodhaan magaalaa Gaazaa keessaa fi naannawaa sanatti opereeshinii gaggeessuu irratti walii galaniiru jedhan. Karoorri kun guyyoota dhufan muraasa keessatti akka xumuramu eegama. Kutaaleen waraanaa shanduula kana keessatti akka hirmaatan qondaalli kun ibsaniiru. Barruun Haareetiz jedhamu ministeera ittisaa Israa'el Kaatiz wabeeffachuun akka gabaasetti duulli kun wayitaa xumuramu haalli Gaazaa ni geeddarama akka kanaan dura hin fakkaatu jedhaniiru. Itti dabaluunis uummata magaalaa Gaazaa kibba Gaazaatti da'achiisuuf karoorri qabamus gabaasee jira. Kanaafis waraanni biyyattii Almaawusii jedhamutti buufata nyaanni itti qoodamuu fi buufata wallaansaa ijaaraa jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun kaayyoon waraana isaanii namoonni Hamaasiin butamanii jiran marti akka gadhiifaman gochuu fi gareen hidhataa Filisxeem kun guutummaatti injifatamuu mirkaneessu akka ta'e ibsaniiru. Kanaan dura namoonni 100,000 lakkaa'aman Israa'el keessatti hiriira mormii ba'uun waraanni akka dhaabbatuu fi namoonni Hamaas buutee akka gadhiifamaniif mariin akka gaggeeffamu gaafachuu eegalaniiru. Hiriirri guddaan kan gaggeeffame magaalaa Tel Aviv magaalaa guddoo Israa'el addabaabaayii Hostage Square jedhamu irrattidha. Hiriira dilbata darbee gaggeeffame irratti qindeessitoonni hiriirichaa karoorri Israa'el magaalaa Gaazaa dhuunfachuuf qabattee itti adeemaa jirtu lubbuu namoota 20 ta'an harka Hamaas jiranii balaarra kan buusedha jedhaniiru. Hiriirri akka biyyaatti yeroo tokko gaggeeffamee fi qaama hiriira guddichaa gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru ta'ee kanarratti daandiin waajjiraalee fi iddoo tokko tokkotti yuunivarsiitiiwwan cuccufamaniiru. Hiriira kanarratti namoonni 150 ta'an mootummaa Israa'eliin hidhamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun hiriira kana balaaleffataniiru. Adeemsi akkanaa Hamaas ejjennoo isaatti akka cimu taasisaa kan jedhan Naataaniyahuun hiriirri akkanaa inumaa hojii butamtoota gadhiisisuu irratti hojjetamaa jiru gufuu taas jedhanii jiru. Ministeerri Israa'el sirna duriitti ciichaan Bezaaleel Smotrich hiriirri kun balaafamaadha Hamaasiif carraa banuu danda'a jechuun balaaleffataniiru. Hiriirri sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu kun yaadii isaa maatii namoonni isaanii Hamaasiin butaman irraa kan dhufe yoo ta'u kanneen waraanni akka hin babal'anne barbaadanis keessatti hirmaataniiru. Hiriirri kun erga kaabineen Israa'el magaalaa Gaazaa akka to'atu murteessee torban booda kan gaggeeffame yoo ta'u Israa'el uummata Gaazaa godaansisuun lafa isaanii qabachuuf murteessuu manni maree nageenyaa United Nation balaaleffateera. United Nation akka jedhutti erga waraanni eegalee hanga ammaatti uummanni Gaazaa miliyoona 1.9 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kun ammoo lakkoofsa uummatichaa keessaa 90% ta'a. Israa'el magaalaa Gaazaa to'achuun uummata magaalattii hundaa gara kibbaatti godaansisuuf akka deemtu murteessiteetti. Garuu humnoonni ishee yoom seenanii akka karoora kana raawwachiisan hin ibsamne ture. Amma garuu dhuma torban kana akka jalqabamu ibsamaa jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun haleellaa Hamaas onkoloolessa 2023 raawwateen booda Gaazaa weeraruun qabachuuf akka waraana geggeessaa jiran ibsan. Yeroo ammaa Gaazaa keessatti uummanni haleellaa Israa'eliin qofaa osoo hin taane beelaanis dhumaa jiraachuu jarmiyaaleen dhaabbataa biyyoota gamtoomanii gabaasaa jiru. Ji'a darbee Gaazaa keessatti beelli hamaan lubbuu daa'immanii galaafachuuf jiru mudachuuf akka deemu yaaddoo qabu ibseera dhaabbanni biyyoota gamtoomanii. Kun seenaa ulaa Gaazaa keessatti taatee balaafamaa fi suukkanneessaa ta'uu ibseera. Haleellaa Hamaas onkoloolessa 2023 Israa'el irratti raawwateen lammiileen Israa'el 1,200 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 251 ta'an ammoo buutamuun isaanii ni yaadatama. Ergasii haleellaa guutuu Israa'el eegalteen hanga ammaatti Filisxeemonni 61,000 caalan ajjeefamaniiru.
lammiilee Israa'el 251 Hamaasiin butaman keessaa kaan isaanii warri lubbuun jiran muraasii yoo deebifaman warri lubbuun hin jirres reenfi isaanii deebifamee jira. Yeroo ammaa namoota 50 harka Hamaasitti argamu jedhaman keessaa namooti 20 qofti lubbuun akka jiranii fi namoonni 30 du'uun isaanii akka namni tilmaamameera. Odeessa keenya gara biraatti yeroo darbinu godina Baaleetti yakki suukkanneessaan haadha ijoollee irratti raawwatame. Harmeen yakki gudeeddii irratti raawwatame kun gaa'elli isaanii diigamee jira. Haati gareedhaan gudeedaman kun jireenyi isaanii qisaasa'uu fi miidhamuu bira darbee gaa'elli bultiin isaanis jalaa diigamee jira. Godina Baaleetti harmeen yakki dirqisiisanii gudeeduu gareedhaan irratti raawwatame dhibeef saaxilamuu fi maatiin isaanii diigamuu himan. Yakka baay'ee suukkanneessaa fi gara jabinaan raawwatamedha kan jedhan ammoo abbaa alangaa godinichaati. Miidhamtuun dhuunfaa nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii hin eeramne fulbaana 7 2017 dhimma dhuunfaaf godina Baalee aanaa Gobbaatii gara aanaa biraatti imala eegalan. Haa ta'u malee imalarra osoo jiranuu yakki maatii isaanii diigamaaf isaan immoo dhibee fi dhukkubaa qaamaaf isaan saaxilee irratti raawwatame. Yakki kunis yakka gudeeddii gareedhaan irratti raawwatamedha. Abbaan alangaa Abdul Waahid Abdurrahman hoogganaa waajjira abbaa alangaa godina Baalee yommuu ta'an yakkichi tilmaamaan guyyaa keessaa sa'aatii 3 hanga 4 yeroo ta'utti irratti raawwatame jedhaniiru. Namoonni gocha kana duuba jiranis namoota 5 yommuu ta'an yakkicha sitti yaadanii fi qophaa'anii raawwachuu isaanii galmeen himataa abbaa alangaa himeera. Itti qophaa'amee itti yaadamee karaarraa harkisanii bosona keessa galchuudhaan iddoo namni hin jirretti yakki kun irratti raawwatame jedhan abbaan alangaa. Akkaataa raawwii yakkichaa BBC'tti kan himan abbaan alangaa godinichaa jalqabaa shakkamtoonni namni 2 bosona keessa seensisuudhaan tokko yeroo gudeedu tokko nama irratti ilaalaa gudeedan jedhee jira. Himatamtoonni sadaffaa fi arfaffaanis bifa wal fakkaatuun yakkicha irratti raawwachuu kan himan abbaan alangaa namni 5ffaan yakka gudeeddii irratti raawwates jedhaniiru. Miidhamtuun gama isaaniitiin kalee fi qaamni hormaataa isaanii dhibeef saaxilamuu kan himan yommuu ta'u miillis na dhukkuba harkis kan jarri na qabdee hanga ammaattu na dhukkuba jedhaniiru. Kana malees sababa yakka irratti raawwatame kanaan abbaan warraa isaanii fi ijoollee isaaniin gargar ba'uu isaanii fi hojii hojjetachuu waan hin dandeenyeef fira biratti hirkatanii jiraachaa akka jiran himanii jiru. Yakki miidhamtuu irratti raawwatame gara jabinaa fi gidirsuun raawwatame kan jedhan abbaan alangaa Abdul Waahid Abdurrahman karaa namoomaa hin qabneen akka namaatti osoo hin taane miira bineensummaatiin yakki irratti raawwatame jedhaniiru. Gudeeddiin mataa isaatiin yakka mirga namummaa irratti raawwatamudha. Kun immoo fedhiidhaan alaa raawwachuu qofa osoo hin taane gamtaan yakka baay'ee suukkanneessaa fi gara jabinaan raawwatamedhas jedhanii jiru. Yakkichi erga raawwatameen booda miidhamtuun dhimmicha maatii isaaniitti himan. Eeruunis waajjira poolisiitiif dhiyaate. Qorannaan ragaa naannoo ragaa kallattii fi al-kallattiin ragaa ogummaa fi ragaa yaalaa sassaabame. Itti aansuunis abbaan alangaa mana murtii olaanaa godina Baaleetti himata hundeesse. Yakka gosa akkanaatiif adabbiin seerarra taa'ee jiru hidhaa waggaa 5 hanga 20 kan jiran abbaan alangaa namoonni yakkicha raawwatan umuriin isaanii waggaa 17 hanga 20 gidduu ta'uunsaa yakkicha raawwachuu amanuu isaanii fi kanaan dura kuusaa yakkaa kan hin qabne ta'uun isaanii ilaalcha keessa galchuudhaan murteen kennamuu himaniiru. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa godina Baalee dhaddachaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 12 bara 2017 waliin himatamtoota tokkoffaatii hanga sadaffaa jiran tokkoon isaaniitti hidhaa cimaa waggaa 10 himatamtoota arfaffaa fi shanaffaa irratti immoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 12 murteessee jiras jedhaniiru BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwanuu yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufuu ala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga gootanii kaasee qophiileen karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo gara biraatti hanga deemnee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.